Koostiitiin immoo wal qabatee asii yaada kaasaa turanii wanti guddaan akkan yaadutti aayidiyaadha jedhee kan yaadni isaa dhufuu danda'udha. Yaadni isaa dhufuu danda'udha. Yaadni gaariin kun dhufeera. Kanaaf immoo qarshii miti yaada kan duubatti deebisuu danda'u. Kanaaf kallattii garaagaraatiin caffeenis sochii hedduu gochaa jira. Namnis immoo sammuu isaa keessattis wanta baay'ee qabatee jira waan ta'eef akka koostiitti inni kun baay'ee xiqqaadha jedheetan kan inni yaadu jechaadha. Kanaaf isa kana galmaan ga'uun ni danda'ama. Moor faayidaa isaati jechaadha kan baay'atu. Kanaaf kanatti aansee immoo next muuviin maal inni kan jedhu diizaayiniin kun haala komentiin kennameen ni fooyya'aa. Achitti immoo dhakaan bu'uuraan kaa'ama akkuma sila jechaa turanii. Sana booda egaa feeziidhaan hojjetama. Amma koostii sinnaa ilaallu yeroo tokko hundumtuun hojjetamu. Yeroo jalqabaa wantoonni hojjetaman hin jiru. Wanta muraasa feeziidhaan innaa ta'u immoo innumti tokkollee isa kaaniif galii galchaa deemuu danda'a jechaadha. Kanaaf innaa karaa tokko hojjetanii isa tokkoof innumti deebi'ee galii galchaa danda'a waan ta'eef kunis haala kanaatiin akka fudhataniin barbaada. Swimming pool irratti wanta baay'ee irratti baay'ee yaada kaasuun ni danda'ama. Akkasiin jedhe preliminaryidha waan ta'eef kanaaf isaanis hin sirratu. Xiqqoo asii eenyu akka kaasellee sirriitti hin beeku. Kan addabaabaayii masqalaa promooshinii yeroo baay'ee yaadaa ture. Amma innis kaaseera. Namni wanta baay'ee muraasa tokko fuudhee guddaa godha. Garuu caffee wanta baay'ee guddaadha kan achitti hojjetame. Garuu promoshiniin kana irratti homtuu hin jiru jechaadha. Kanaaf namni amma as keessa jiru hundumtuu 3D isaa yookiin suuraa achirratti ka'ee galgala sheer gochuu dandeenya Facebook irratti. Kanaaf hundumtuu otoo sheer godhee namni naannoo sana jiru at least namni naannoo sana jiru achi dhaqee freshiidha foonsaa freshiidha wantoonni achitti argamus immoo akka bakkee warra kaaniyyuu miti jechaadha. Kanaaf isa kana advanteejii uummataa isaati jedhee namni dhaqee akka fayyadamuuf namni nuti naannoo sana hojjetaa nuti naannoo sanaallee dhaqee akka fayyadamu informi gochuu otoo dandeenye wanta guddaa gochuu dandeenya jechaadha. Karaa koo warri jiran isaanuu kana galatooma. Galatooma gaaffiidhaa fi yaadoliin kaa'antu jiru. Sanyiidhaa wajjin dubbannee jirra haala darbe kaayyoodhaaf biijinii jiru dubbannee jirra buna irratti. Dubbannee turre kuni tokkoffaa yeroodhaaf laayisensiin kan ba'e buna biyya keessaa dhiyeessuudha. Buna biyya keessaa dhiyeessuudha. Biijinii ittaan immoo ekspoortii irratti hirmaachuudha. Biizinasii jiru kana sheer godhu jechuudha. Biizinasiin kun jira. Sheer godhamu qabaata waldaa kanaan kan jedhudha. Inni sadaffaaniif inni guddaa bunatti value add gochuudha. Value add kan godhamu brandi godhameeti. Brandi godhameeti caffee coffee brand ta'uu qabaata, shopping banamuu qabaata. Magaalolee Finfinnee kana keessa jiran dargaggoota hedduu jira. Amma Kaaldes coffee ni jira, maal coffee hedduu jira. Akkoo koofiinis kan baname dhiyeenya kana jira waggaa lama ta'e irratti bakka. Akkuma kanatti caffee koofiinis biraandii godhamee banamuu qabaata. Kun immoo ijoollee meeqa bakka sanarratti job create gochuu danda'a kan jedhudha. Value add gochuudha. Akkuma sila kaasnee dubbanne buna irratti inni guddaan biizinasiin guddaan kan jiru roosting irraa buna kana akaa'uu fi daakuu irraa qabeeti. Sana booddee inni buna akkuma jiratti green bean kana utuun dafee callaasaa kana dhiyeessuun amma kana baaliin qabuun dhiyeessamaan gurgurama. Kaayyoo kanatu jira viijidii kana jira gara kanatti deemuu qaba. Naan jedhee wajjiniin dubbanne sana waggaa dhufu osoo irreechiin kabajamin tokko tokkoon bakka magaalaa kana keessatti bunni ijoollee keenyaan dhiyaatu dhaabbatuu qabaata kan jedhullee dubbanne. Viijiniin isaa jiru kana kanammoo pilaanii isaa qopheessuudha. Miiniis illee ta'u, miiniidhumallee ta'u, roostii kana irratti hirmaachuu biyya keessaaf kan oolu kan roostii godhanii, paak godhanii, distribiit gochuun barbaachisaadha jechuudha. Asirratti kaayyoof viijiniin jiru kana kanaan kan wal qabatee jiru. Gaaffiin biraa immoo dhiyeessii godina Lubbaaboor Jimmaa. Bunni Lubbaaboor Jimmaa hundaa'u baay'ee mi'aawu. Kan eenyu mi'aa bunni? Tokkoffaan hararna fakkaata.
Harar achumatti tan baradhee harar baay'ee mi'a akka duniyaattis baay'ee barbaadamaadha. Kan buna harar fedhu jira, kan ergaa caffee kan fedhu jira, kan sidaamaa kan fedhu jira. Kaayyoon dhiyeessiidhuma jalqabuudhaan malee whatever it is naannoodhuma hundarraayyuu bakka itti argate akka dhiyeessuu danda'udha kan haasofnee jiru. Hanga beenchi maajitti irratti deemanii dubbataniiru isaa hafe isaanitti dabala wanni kanaa wal qabatee jiru kana yeroodhaaf nuti sanyiin nu waamee miti kan ofii keenyaaf kaanee dhufnu nuti buna dhiyeessuu qabaanna sittee hiraa keeyyaa wajjin jechuudha. Bunni jira naannoo keenya bunni jira. Opportunity isaa jira, potentiaalii jira. Buna hanga kanaa ol argatamuu qabaata kan jedhu. Kanaan oledha. Isaaf immoo inni jitti dabala. Galatooma. Thank you. Galatooma. Ijaarsa wal qabatee tokkoffaa miseensonni warri ala jiraatan amma kana qabnaa jenna. Nuti miseensota qabnaa jenna. Daaspooraa qabna warra nu deeggaruu danda'anii jenna. Isaa wal qabatee isaan akkaawuntii silaa akkuma isiniin jedhe inni waan banamuuf naashinaal baankii irratti LSEdhaan waan banamuuf isarratti kallattii karaa waldaatiin waan galchaniifu hin galaa inni ijaarra dafneet ijaarra. Kan biraa wannoodhaan maal inni maqaan isaa ammamitti akka dhumu maaliif karoora jala murtanii akkattiin calqabama guyyaa bara akkanaatitti innuma maaliif hin jenne hin jedhamu waan akkasanii kooperaatiiviidha. Kooperaatiiviin akka dhaabbata mootummaa yookaan akka peellisii yookaan akka shirkinnaa short term እንትን የላቸውም እቅድ የላቸውም karoora gabaabaa maaliif peellisoota amma oduu fudhattanii peellisiin har'a buluu fi buluu dhiisuu isaa hin beeku baay'isawee peellisiin warri peellisii qabdan jirtu miti baay'een eeggadda waliin haasofni jiru garaagarummaa peellisii fi kooperaatiiviidha. Kooperaatiiviin yeroo marasaa hin jigu baay'isawee waan jigee itti fakkaata malee waan kooreen bittinnaa'uu danda'a miseensi bittinnaa'uu danda'a walitti qabaan hattuu ta'uu danda'a qabaan maallaqaa bineensa ta'uu danda'a yoon bakka boxoboxaan jiraachuu maal ta'a maallaqni nyaatamuu danda'a garuu waldaan akka waldaatti maaliin ta'u hin jiru. Maaliif jennaan baay'ina keessaa cimoonni hubannoo qaban hin dhaban waan ta'aniif rifoormi godhanii haaromsanii fuudhaniitti deemuu danda'u moo hin danda'an kana kan hubachuu qabu. Ifasinii ta'e kana hubachuu qabna. Kanaafuu waldaan kooperaatiivii fi amma waggaa kurnan har'aat fedna waggaa lamaan har'aat fedna waggaa har'aat fedna oduu jennee wanni jennee waggaan sun hin kaatti hin qaqqabdi. Waggaa san eegdanii maal nu gootu isin? Maal nu gootu isin? Hin ta'u. Eeshi saa aannan hin kennu jette maal godhan? Isa maa oo elmitu? Isa amma elman saa amala qabdu gaadi uume cufa. Saa surmaa amala hin qabne maal godhan? Cubbamaan akka keenyaan jiru bar lafa kanarratti funyaan urreet maal keessan baas? Shiboo keessan baasnet hiinee huuruu hiinet itti guduufina. Oo ilmuu barbaannu funyaan ishiisan maal goona? Hin qaban. Han dhukkubuu walay akkana akkas hin jettu waan ta'eef maal gooti? Adabattee waan teechuuf waan ol qabanii qabatanii waan jiraniif jalaan moo haati maal gooti? Hin elmatti. Isinis funyaan naqabuudhaaf qophaa'uu barbaadan karoora maa jala murtee lafan keenya naan jettan malee galtee waldaa kanaatiif himati waan ta'eef funyaan naquruu hin dandeessan obboleessoo. Achal wanni ta'uu qabu kaaree jirra karoora gabaabasaa ta'u dheerasaa ta'u hin calqabna hojjechaatti itti deemna. Saffisaan akka deemuuf yaada bilchaataa walitti haa fidnu. Sini galee ilaalcha gaarii walitti haa fidannu. San booda bakkaan haa geenyu. Karoorri dheeraatu qaba. Dursitee fixachuu dandeessa waan dheeraan qabatte san. Karoorri bara sanitti qabadhe kana fixe amma nan boqadhan jettu. Tuma fufta.
Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa guyyaa manaa baanu waan xiqqoodha karoorfannee kaane. Barumsi jira wannoo keenya keessatti barumsi hin turre. Barumsi adeemsa irra jenneeti fooyya'ina 2014 fooyyessine keessatti fooyyessine waa'ee barnootaa hoggaa calqabnu malee barumsi hin turre. Karoora keenya calqabaa keessatti hin turre. Kuni jira darasha mataa keenya maalidha akkana kana goonaa mootummaa irraa kana fudhannaa mooraa kanaayyuu hin abdannes hin beeknus mooraa kanaa hin beeknu. Mana baaburaa dhaabnaa maalidha minaan hin dhiyeessina magaala irraa waan baadiyyaa irraa minaan hin dhiyeessina magaala keessatti hin dhiyeessina waan magaala keessaa immoo karaa baadiyyaatti deemu hin dhiyeessina miseensa maal goona hin leenjisnaa walitti finna dargaggeessa hojii dhabdummaa jalaa baasnaa miseensota waldichaatiif dhimma mana jireenyaa hin mijeessina mana jireenyaa ni ijaarra yoomitti hanga 2015 hojiitti galuu qabna wannoo proposaalii mirkaneessisnee maal jennet galuu qabnaa jenne nuti galuu 2013tti proposaalii mirkaneessisnee jirra 2013 mirkaneessine 2014 fulbaana 25 fulbaana 25 kallattii ministeera konistiraakshinii ijaarsa manneenii fi misooma magaalaatirraa xalaa barreessisnee kabajamtu kantiibatti galchisiisnee jirra. Xalaa galchisiisnee ittiin hordofaa jiru. Noo ishiitti ol isin dabarsu moti xalaa keetii moti atumtuu ol hin dabartu kan jedhu immoo dabballee qancaraan achi keessa taa'ee na dhibe. Dabballee qancaraa hin jennu warra kan wajjin umurii isaati miti qancaraan baay'isa. Ilaalchi qancaraan jira. Ilaalchi qancaraan akka shiboo wadaroo fo'aa shiboodhaa tokko. As qabdu kasii hin qabamne achi qabdu kasii hin qabamne. Makaraa asii qabu. Amma karabaataa qabnee wal hudhuutitti keenya. Miidiyaan an ibsa irratti baase. Yuutuubiidhaanis maaliidhaanis baase. Torban odunguutiin bakka shigecheek jedhanii kaasne jedhanii akka kaasuu jedhanii garuu maqaadhaanii asii kaasne akkana goone jedhan. Daawu isaan ol fuudhan. Namni komii irratti hin baasina dabballee tokko hojii bitan dabballee tokko isin gube mooksaa tole mooksaa akkan akka ikilee jagnaan hin jiru jedhaa jaaladhaa ogguma san isinii balleechuu achirra faallaadha waan ta'eef siyaasni faallaadha waan ta'eef kaabinee ati jaalatte hin buqqisu achi kaabinee ati jibbite sirratti ol guddisu surmaayyuu kanaaf faallaadha baay'een isaanii warri haqaa fi bilisummaadhaan uummata wajjin wal ta'anii dargaggeessan jaalatamanii uummata wajjin wal jaalatamanii rakkoo namaa salphaatti hubatanii furmaata kennan baay'een isaanii ajandaan qophaa'ee fi dhoqqee horii dhoqqee qopheessaniit akka isaa jabbin innoon hin faaltamoo faaltu akkasitti akka faalansanitti fuudhanitti isa cimaa ormi jaalatu kan uummanni jaalatu san fuudhaniif faalu san booda wayii farra malaammaltummaa wayii dammoo maal jedhu dabballee shanee jedhu loojistikii shanee jedhu yookaan waan ta'e jedhu waan ta'e irratti faaluu hin galu abbaa kanaa kan jedhamu jiru akka waabiin qabanne mirga farra malaammaltummaa yoo ta'e mirga waabii gaafachuu dandeessa hin dandeessu gaafachuu hin dandeessa garuu deebii hin argatu. Labsii ati dafteen baanitiin maali ammasitto hanna isaanii godhatanii dilii ofii qopheeffataniit san booda ayi qulqullaa'ee jira waan ta'e jenneeti nuyi dogongorreetti baakki jedhanii dudda duubaan immoo qorataa yaamanii maal jedhanii maallaqa kennanii immoo ofumaaf jaarsummaa dhaqanii immoo baasu. Maaliif isarraa jibbiinsa qaban namicharraa jibbiinsa qaban gurbicharraa jibbiinsa qaban jibbiinsi isaan irraa qaban maaliif adeemsi isaa uummata qabata uummata qabate ummanni isa malee isaan hin jaalatu. Osanoo inni immoo maal godha? Isaan irratti hojjetee isaan harcaasisee ofiidhaa ittuma fufa waan ta'eef kanaafuu isa duubatti hambisanii ofii darbaniit kootu bahi nu faana kootu jiru. Na duuba kootu malee na dura deemii hin jaalatu keenya yeroo marasa. Na duuba kootu malee na dura deemii hin jaalatu. Na cinaas deemii hin jaalatu. San mirga demokraataadha kun baay'ee. Demokraatii ta'uu qabdu malee fala shira kun sharranyoonni shireetti Oromiiffa barattee dhuftee bulchiinsa keessa galtee jirti. Daddaboonnis daddabiititti barattee dhuftee uummata keessa seentee uummata dabaddabaa jirti. Kan laaluu qabnu isa kanaa shira maru. Sunis Oromoo dabaddabuuf Oromiiffa barate kunis Oromoo irratti shira maruuf Oromiiffa barate. Lamaanuu Oromoo fayyaduuf Oromiiffa jaalatanii sitti fakkaatin. Tokko kan biraa
amma dantaa personal interesting irratti hundaa'e kooreen hin socho'u ta'e kooreen sun dhibaadha baay'ee. Foon tokko beektu foon xaphaa jenna. Foon xaphee qabu beektu xaphee maal foon xaphee jechaan adii qallaadha. Foon jettee foon wajjin nyaattu. Inni lancita yookaan bututu foon waannicha gadi buuste inni dhaqee ilkaan itti rakkate foon inni guddaan itti liqimsise sun kokkee jala si gale xaphee sun achitti rakkate qoonqoo kee ol garagalchee ol harkisa. Oo namni jabaan keessa beekan itti beekan si duuba jiraatee duubaa dhahee si tufsiise malee jabaan jiraatee oo morma dhahee si tufsiise malee yookaan immoo dafee mangaagaa kee keessa ilkaan keessaa si buqqise malee foon xaphee sun wadaroo caala shiboo caala jabaata fuudhee tolsi harkisee si jeessa ati nan liqimsaa jettaa san gad harkistaa inni buu ol si harkisa qoonqooy achi gadi ilkaanitti rakkate akka biloon inni dhameetitti daftee beektee laat goonite imimmaan oduma buustuu odumaa ergaan dabarfatin kaka'u biyya keessa chaawu jettu maal ta'e foon ajjeese salphina miti kun nama baay'eedha xapheen ajjeesti yaa jiran xaphee jedhaati foon xaphee qabu jedhaati kooree fayyadama dhuunfaa isaatiif socho'u jedhaati tokko kana eeggachuu kan qabu ኮኦፕሬቲቭ ውስጥ ጫካ ሊኖር አይገባም። በነገራችን ላይ ከልትብትብ አድርጌ ነው የምታወራው። አኒ ኪየን ወጀዴ ገባሳፍ ዲፈደ መለ አንጫሳ ጫሳት ወጀዴ ደደብነ ሳሳተው ማፈንታሱ ማሊፍ ባስ ኮታ ባሌን ገባሳ ማሊፍ ጀን ማሊፍ ጀን ገባሳ ዳ ኤሮ መራ ከኝ መዱፈኒ አካ ወረ ተስካራ ደግሱ እንድግስና ህያም hojii hojjetee hojii gadi bahee beekamuu qabu hojjetee achitti baatee oduu taa'u asimaan nuti kanuma hojjenne kanuma lafa lafna isaan achi wanni tamsaasan hin jiru achi wanni tamsaasu hin jiru dakaa kan tamsaasu hin jiru miseensa anu wachiisu hin jiru ahaa jedhee firoomoot kan gochuu danda'u hin jiru damee finfinneettis rakkoo qabdu ani taanutti sintu dhiyeessa gabaas mala kanaa hojjechaa jirtan inti mala akka hojjechaa jirtan gaafataa qofa ta'uu hin qabdan baay'ee proposaliidhaan qindeessitanii akkuma tanaan dura isaanii kenninan hamboo proposaliidhaan alatti har'aa calqabdee xalaa kee ijaan arguun barbaadu jedhee ji'a shanan immoo ji'a jahan irratti naasa keessa miti kan waliin turre walgahii gaaficha miti kan proposaliin alatti natti siqinaa kanan isin hin jedhe walgahii irra taa'ee tokko kanan kallattii laala namni tokko xalaadhaan maallaqa wal gaafachuun hin jiraatu proposalii fidi proposala kee hordofadhu halaalu maanejmentiin sadarkaa caasatii fidi san booda buusnee gadi halaallu gahee kee qabi hojjedhu waan hojjette san proposaalaan kan hojjette san immoo gabaasaaf fidi mirkaneeffadhu. Facebook irratti nu arrabsan nuuf ani doktora ta'e jechaadha. Facebook irratti miseensi nu arrabsa kan koree nu arrabsa doktorni maal banee la እየታከመናል ሲሰርበኝ ወኑ arrabsu yaalamaa jira jechaadha. Sammuun isaa dhukkubsachaa waan tureef boo mataa waan qabatee tureef ammuma na arrabsu nu barreessee nu arrabsusan dhibeen isaa maal ta'aaf hin baafi jechaadha. Namni wasin arrabsu boo mataa qaba bakka kiniiniin waan isa fayyisuu dideef waan si arrabsee sirratti barreessuu isaatiin fayyee jira. Bakka fayyuun obboleessa keetii fayyuu keetii moo keetii miti maal ta'a hoo si arrabsee fayyi amma inni waxxaramee achii dhukkubsatu hoo si arrabsee si fayyi maal ta'a rakkoo qaba. በቃ እስደቢዳን ችግር የለውም እኮ አይለጠፍብህም ቢፈገኝ ጅጅሩ ሁለከኝ ጥሬሱ ሲምቦጨሩ ማረቁ ቀበው ሲያረብሰ ስራጥራ አንደም አረም ምንም ችግር የለም እኮ ወይ ሁማ ረቆን ቀቡ ከረብበ ኑጋግ ያን ዝልትማን አረምን እንደውም ሲጃራ ጭሙ ቀብዳት ሰከሰ ሲቪል ተው ቀብዳት ወንን አደራስን እንጀዱ እመ መነጅረኛት ወልቀበቴ አመስ ታነን miseensota kara ittiin himuu qabnuutiin itti himu. Caasaadha miti isin miseensa isin jala jiru hin beektu moo hin beektan beektu kara saniitiin fakkeenyaaf amma
Asallee oduu caasaan hin hundaa'in miti kan koree neetworkiidhaan xarnafaa kan hidhatan miti firee bakka of jalatti qabdu miseensa kara arsii asallaa abbaa fedhe dhufe koreen caasaa kiyya kan hin beekne ani hin beeku hoodamee kiyya caasaa kiyya dakatti kabaje asis kabaje chain of command eenyuun aan darbee batootaadhaan na koru kana sirriitti eeguu qabnaan saniin deemu kan biraa akkamitti hojiitti galamaadha amma biraandii kana bunni bakka jiru hundarra Galataa afaanis dhufanii jiru warri Gujii warri Buleeraa isinii galeera aftishi dhuftanii jirtu miti bakka isinis hundi keessanuu ergamni kana mana buna caffeedha bakka hundatti caffee bunna caffee koofii Finfinnee keessatti bifa saniitiin engadda kan inni sila kan inni haasa'e engadda sirriitti kan haasa'aa turre samuunas baay'ee inni kan hojjetu eluu baaboor jimmaa jedhee ka'umsaa godhu malee injineeraaliidha hojjetu bifa isinii galee akka waliigalaatitti kan waldaati ka'umsa propozaala waldaatti haadhooti hojjete malee an godina tokkotti qofaa miti. Amma booda dipaartimentii maalii ta'eetuma itti fufa bifuma kanaatiif fudhataniituma irrumatti ijaaratuma deeman malee duubatti deebiin hin jiraatu jechaadha. Kana bifa saniitiin ijaaramni lafa tuqa sanyii matu kan bakka hundattuu lafa tuqsiisuu kan danda'u. Bunaan yeroo ammaa kanatti dafne bakka bunni itti dafu magaalaa Finfinnee kana hunda keessatti daandii qarqara aspaaltii irratti Finfinnee irratti naannaa Finfinnee irratti marsinee bannee cinaadhaan maal calqabuu qabna jenna nyaata shiroo babal'isna dafne amma irreechi dhufutti irreecha asitti dafne maal gochuu qabna mana nyaataa xixiqqaas haa ta'u gurguddaas haa ta'u banannee dursinee jiini 3 jiini 4 maal gochuu qabna dafnee irratti waliin haasofne koreen ispoonsaraatis dhaabbate ciminaan akka biyyaatti abbootii qabeenyaa biyyaatiin godhamee maal godhamuu qaba manni nyaataa banamuu qaba fakkeenyaaf as qofa nama 2,800 olitti bule irreechaan barana as qofa isin gammachiisu kun dhugaa rabbii achittis immoo mana guutuu keessa bulanii kutaa lamaanuu bulanii awwalakkaati irrattis bulanii 3,000 ol kan ta'u achuma keessa bulee balbala irras ciise sa'aatii 9 naqee kaase ufuma kiyya tuttuqee bakka akka irreecha dhuftanii rarrafnaan tokko tokkorii dhufee sirriirratti hojjeta deemaasii kaa jedhee yaayasa. Achuma keessattuu immoo fantaaleeyyii meeqa qabnee faannoo meeqa qabne manuma keessa isaan manuma kamee isaan irra jijjiisa. Inna sakattaasisnu obboleessa kiyya wajjin inna fuunee poolisootatti kennee sakattan waraqaa eenyummaa 3 4 baatee jira. Oromoon eenyu Oromiyaa ይችላል አልችልም ኦሮምኛ ምን ልሰራ እዚህ መጣ ታዲያ እየጠጣሁ አይደለም እንደዚህ እና ሪኔ ባስቻ ከናፍ ጀባኔ ጭሙር ቀምና ትችኔ ወነ ጅሩ ሁንደረቶ ጀቹ ቀም አማና በሮምሰቲ ወልቀበቴ ወበኖ ስርት ናፈር ገታን ጀደተነን ያድ አማና እመ በሮምሳ ከን ቡርቃ ዋዩትኒስ ወልቀበቴ ከመነ በሮምሳ ዳካትኒስ ወልቀበቴ አካ ቅሌ ሰረት ጀደሙ ቆፈው ዱቴን ጢቂዳ እዶ ጢቂቲ ኤክትራኑታ መርፈሜ ከን ጅሩ መን በሮምሳ ሳኒ Hoggaa afuritti kan kaartaan kennameef maasaa Oromoo keessatti manni ijaarame manni barumsaa ijaarame isiin abboomte irratti isaan hunda injifataniiti. Kana sirriitti eeggachuu qabnaa. Bifa kanaan kan deemamuu qabu. Kanaaf kan dhufutti torban ooditiidhaan wal qabatee ooditii yeroo dhiyootti ooditii inni dachaatu hin yaamamtu ammas yaa'ii. Ooditiin hojjetamee kan keessaa dhumee hojjechaa jiru amma ooditii goosisaa jirra. Ooditii hambarreen gaddaa goonee jirra. Hambara naati taafa yaa'ii tanaan dura beeksisnee jirra. Amma baranaa lamaantu walumatti isin beeksisna jechaa yaa'ii dafnee walitti fidna. Bu'aa sheeriitiin wal qabatee bu'aa sheerii baay'ina miseensa bu'aa sheeriitiin wal qabatee kan amma kaastan bu'aa sheerii kan bara sanis wanni jedhu hambaranas kaffalee wal qixaa'e kan jedhu irratti asirratti maal jedhaa hoggaa 5 fi jedha tanaan dura wal dubbisnee jirra mati kan dubbisnee jirra mati koreen tanaan dura yaa'ii irratti hirmaatte
maal jedha waggaa shaniif maal galmeessisuu danda'a waldaan tokko jedha kisaaraa galmeessisuu danda'a jedha kan keenya garuu kisaaraa miti bu'aadha fidaa kan jiru amma ammaatitti maalidha bu'aadha garuu bu'aan sun hin qoodamaa yoo jenne qoodati miti kan jiru maal gochaa jira ittiin bal'isachaa lafa qabachaa deemuu qabdan kanaaf jabaattanii cimtanii deemuu qabna bifa saniitiin sirritti wanni ilaaluu qabdan duubatti deebitanii miseensota isin jala jiru ijaaruu qabdu ambiraa of qopheessuu qabdu yaa'ii qopheeffachuu qabdu caasoleen kun haalli waan hin mijanneef haalli ittiin hojjetan erga hundaa'anii booda inni hundeessine malee itti deebinee wanni deeggarre waan hin jirreef caasadha qabna wal beeku of beeku saniin malee itti deddeebinee akka warra kaanititti tichinee wanni hin jenne jarra sadeen irratti wanni xiyyeeffanneef hangafa waan ta'aniif hundeeffama irratti hangafa waan ta'aniif ifa isinii ta'ee jira hangafa waan ta'aniif hambos leemmanis burraayyuu hoolonnis sadeen isaaniitiyyuu hangafoota hundeeffamtoota dameewwan waldaa kanaa waan ta'aniif erga hundaanii amma hojjetan ijoollee sanirraa hoggaa argatan biraa isinimtu akka wal bartaniifan damee nasallaati fi isin warri kun akka wal bartaniif bifa saniin deemna jechaadha kanaaf hundi keessanuu yeroo dhiyoo keessatti immoo walitti qaba barreessan bifa saniitiin hojii to'atan sadeen keessan immoo hin dhuftu kominikeeshinoota ariitiidhaan naaf yaamamu inni argitu jechaadha manaajeroonni bakkee manaajeroota irraa qabnu fiddanii dhuftu kominikeeshiniin leenji'uu qabu kominikeeshinoonni leenji'uu qabu maaliif jennaan miidiyaa kominikeeshinii bakka hundattuu hundeessinee jira miti hunda keessa birattuu kominikeeshinii isin hundeessine mana hundeessine kominikeeshinii keessaa har'a an dhufe jira hin jiru isaan dhufanii maal ta'uu qabu anaan oduun ta'in ogeessan maal ta'uu qabu leenji'uu qabu itti fayyadamama miidiyaatis ta'e akkaataa waldaa piroomoot godhanis leenjisuu qabu waldaa beeksisuu maal gochuu irratti nuyi halkanii guyyaa awwaacnu irratti nutti wacamaa jira isin maa awwaacne ree isin maal naa eegdu ree maal gootu isinis gaggeessitoota miti ree caasaa miti isin feesbuukii hunda keenyaa kana hundaatiin tiktookis hundi keessaniyyuu silaa nan beek hundi keessaniitiin oduu inni dirree masqalaa sun beeksisame oduu kunis beeksisame ammam piroomoot taana ammam beekame ammam bu'aa argan kanaaf isinis beeksisuu qabdu nu qofaarraa hin eegamu ambiraan kooreewwan as dhiyaanyatti jirtan walitti qabaan maaliin sagantaa qabattanii istiidiyoo keenyatti dhuftanii erga waan tokko mammari'achuu qabdu miidiyaa fayyadamuu qabdu nu biraattis haala sansaniin deemna kanaaf bifa kanaatiin deemuu qabna kara keessatti waan waliin haasofnu teelegiraamii kominikeeshinoota keenya hundaayyuu erga leenjisne kominikeeshiniin keenya kanumti as jiru immoo cimee gadi dhaabbatee tichee leenjisee of jalatti kominikeeshinoota hunda of jalatti qabee qajeelfama kara itti walii laatan godhanneetti gadi salsalata buusuu qaba. Galatoomaa ulfaadha. Ayyee egaa qophiin keenya gara goolabaatti deebi'ee jira jechuudha. Marii paanaalii akkasumas immoo erga hojii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjate bifa piroojeektiitiin ilaaltanii jirtu akkasumas immoo marii paanaalii irratti hojiilee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjate bifa kamiin akka hojjechaa jiruu fi akkamitti akka hojjechaa jiru gaggeessitoota waldaa fi akkasumas hoogganaa waldaa irraa dhageessanii jirtu jedhee yaada isarraas waan hedduu hubattanii isinillee gaaffii hedduu gaafattanii jirtu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kallattiin ittiin hojjechuu danda'u bifa kamiin akka milkaa'uu danda'u akkaataa kamiinis akka hojjetamuu danda'u fi hanqinoota jiranii fi akkasumas bu'aalee jiran wal madaalchistanii kaasaa turtan jechuudha hedduu galatoomaa kun hunduu kan keessanii bu'aa keessanii kan kufees yookaan immoo kan kufuu ka'es kan isa kufuu ka'e kan kaasu isini maaliif yaada irratti kennitanii kallattiin kun bu'a qabeessa miti kallattiin kun immoo bu'a qabeessa jettanii yaada yoo sheer gootan dhaabbata kanaafis advaanteejii ta'a isarrattis yaada hedduu kaasaa turtanii yaada keessan isin hunduu wal dhagaa turtan jechuudha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan dhaloota boruu kan dhaloota ittaanu haa ta'u isiniin jenna hedduu galatoomaa
ammallee qophiin keenya gara xumuraatti jira jechuudha. Qophiin keenya gara xumuraa nu isin beeksifnu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu hojiilee caasaa bifa garaagaraatiin hojjechaa ture. Caasolee jajjaboo hojii jajjabaa hojjetan gara waltajjiitti baafnee beekamtii kan laannuuf ta'a jechuudha. Beekamtii kana kan nu kennan egaa pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ammallee gara waltajjiitti akkasaan nu deebi'an affeerra jechuudha. Amileedhaan gara waltajjiitti nu affeeraa isiniin jenna. Egaa itti aansuudhaan obbo Wandimuu gara waltajjiitti obbo Wandimuu gara waltajjiitti gara waltajjiitti itti aansuudhaan obbo Birraa gara waltajjiitti gara waltajjiitti. Egaa caasolee hojii jajjabaa hojjetanii itti milkaa'aniif as waamnaa gara waltajjiitti nu dhufu. Godina Lixa Shawaa Amboo gara waltajjiitti godina Lixa Shawaa Amboo caasaa godina Lixa Shawaa amileedhaan ammallee amileen hin jiru amileedhaan walitti qabaa fi manaajar amilee ayyee egaa waraqaan beekamtii kennameefii jira jechuudha. Hedduu galatoomaa jennaani waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa caasaa godina Lixa Shawaa Amboo jechuudha. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waraqaa raagaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa irraa kennameefii jira jechuudha. Godina Lixa Shawaa magaalaa Amboo caasaa manaajar akkasumas waraqaa sartifikeettiidha. Waraqaa raagaati oluma qabaati akka isaan arganittis. Hayyee kennaan biraa jira. Kennaan biraa kan hojjate anis deddeebi'u isaan akka caasatti kooriidhaa gaggeessitoota beekamtii kennine calqabarraa kaasee qormaata bu'aa ba'ii hundasaa qormaata ture hundasaa dabarsuu isaatiin taabileetiin waan hundaa guutate manaajara isaanii. Hayyee egaa deddeebii hedduu fi caasaa magaalaa Amboo keessatti hojiilee gurguddaa kan hojjetee fi akkasumas caasaan sun bifa rakkoo keessa yookaan chaalenjii keessa yeroo tures chaalenjii sana danda'uudhaan hojii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan itti fufinsaan hojjechaa ture margaa kumsaa taabileetii fudhatee jira. Amileedhaan ammallee jechuudha. Amileedhaan lafa teessuma isaaniitti amileen nu simadhaa isiniin jenna. Horaa kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gara fuula duraatti oofuu isinaa taasisuu isiniin jenna. Kan itti aanu waraqaa beekamtii fi akkasumas kennaa kennamuu caasaa oolotaa gara waltajjiitti margaa gara waltajjiitti caasaan oolotaas hojiilee jajjaboo akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti hojiilee mimmiidhagaa hojjechaas turan jechuudha. Yeroo ammaa kana waraqaan beekamtii sartifikeettiin harka ga'ee jira jechuudha. Waraqaticha ol qabuudhaan akka isaanis argannu godha. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti fufsiisuudhaafis kan tarkaanfachiisaa jirtan gara fuulduraatti ammallee nama tarkaanfachiisu sinaa godhu isiniin jenna. Waraqaa beekamtii irraa immoo kennaan addaa jira. Kennaan kunis eenyuuf kennama kan jedhu obboon Sanyii kan himan ta'a jechuudha. Kunis hoolotarra eefin darbee anarraa hojii qoodate yaa yeroo inni ada daawwatu deddeebi'uudhaan ergamas deddeebi'uudhaan waan isaan caasan koreen dabarsee deemu hundasaa koreen bakka bu'an riiformiidhaan dhufan olaanaa fufurdoo kan turan nannalee qabadha jennaan ijaannatti mul'achuu didan kophaasaa lafas ficcisiise dallaa tursiise wal lolaa wal dhiibaa waan yeroo dhiyoo keessatti bu'aa fideef kan isaan hoggoolee dheeraa dadhabansan innis fiixan baase waan riiformiidhaan isaan deemanittis amma immoo deebi'anii riiformiin mana marii keessatti murteessitoota keessatti waan isaan makees isaanis baga nagaa deebitanii jedha. Akkasumas immoo
caasaa oolotaa bu'aa bayii hedduu keessa darbee investimentii yookaan loojii bulchiinsa magaalaa oolotaa keessatti ijaaramaa jiru mirkaneessuudhaaf dadhabbii inni taasiserraa ka'uudhaan taabileetiin bifa miidhagaa ta'e yookaan mooderni ta'e kennameefii jira jechuudha. Isaafillee amileedhaan gara waltajjiitti nu simadhaa isin hin jenne. Hayyee egaa beekamtiin keenya ittuma fufee jira. Kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa. Kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa gara waltajjiitti amileedhaan. Kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa. Hayyee egaa kibba lixa shawaatti hojiilee hedduu hojjetamee jira. Magaazanni waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yookaan manni kuusaa achi keessatti illee argama. Isaanis egaa oolmaa daa'immanii barattoota hedduu gargaaraa turan jechuudha. Waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa caasaa achi bakka bu'anii waraqaa raagaa qabatanii jiru. Beekamtii isaanillee qabatanii jiru jechuudha. Kennaa addaa. Kennaan kunis eenyuuf akka kennamu isaan lamaan keessaa lamaanuu dhaabatanii jiru. Obbo Sanyiin immoo murteessanii eenyuuf akka kennan isaan marraa barra jechuudha. Ayyee egaa manaajaraa kibba lixa shawaa ta'uudhaan hojiilee hedduu hojjetanii jiru. Obbo Geetahuun gara waltajjiitti amileedhaan nu affeeraa isin hin jenna. Arsii Asallaa magaala Arsii Asallaa hojiilee boonsaa hojjetanii hojiilee nama gammachiisu. Hojiilee yaadatamu yeroo maraa kan yaadatamu hojjetanii jiru. Arsii Asallaa anaa dhufus jennee jirra. Baga nagaan dhuftanii isin hin jennee jirra jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti waan gurguddaa waan jabaa irraa eegu. Humni kun humna guddaadha waan ta'eef humna abdii qabanidha. Shala gurguddaa harkaa qabu magaalirree itti amanti waan ta'eef anis immoo itti amanii jira. Galata guddaa qabdu kan hojjettanii fi anuufitti immoo kana caalatti si deeggata. Hayyee egaa akka Arsii Asallaatti hojiilee boonsaa hojjetanii abdii jabaa qabu. Deebi'aniis hojii boonsaa hojjetanii jiru. Baay'ee kan nama gammachiisuu fi namatti tolu magaala Arsii Asallaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti biiroo bananii hedduu hojjechaa kan jiraniif gara fuulduraaf illee waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaaf wabii jabaa kan ta'an jechuudha. Amma immoo kennaa yookaan beekamtiin kan laatamuuf Bulee Horaa soorii ijaaf qalbii irraa nu hambisaa. Bulee Horaa gara waltajjiitti. Bulee Horaa gara waltajjiitti. Ayyee Bulee Horaas illee egaa hojiilee mimmiidhagaa hojjechaa kan turan akka caasaatti asis deddeebi'anii wantoota gurguddaa hojjechaa turanii hedduu galatoomaa isinillee gara fuulduraatti hojii milkaa'ina qabuu fi hojii jabina qabu isinirraa eegna jechuudha. Akka waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti guddaa galatoomaa isin hin jenna.